Nadulatiif. Godina Harargee Lixaanaa Doobbaa keessatti weerarri poolisoonni naannoo Somaalii gaggeessan guyyaa har'aas itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Lolli guyyaa har'aa godhamaa jiru kun aanaa Doobbaa bakka bishaan diimtuu jedhamutti kan gaggeeffamaa jiru hoggaa ta'u, dilbata dheengaddaa ammoo lolaa ta'een miseensi poolisii Oromiyaa tokko madaa'uu fi miseensonni poolisoota naannoo Somaalii irraa ammoo namni 6 ajjeefamanii kanneen biroo 4 madaawan. Badrii Yusuf akka ta'an dhiyeessa. Baha Oromiyaa godina Harargee Lixaanaa Doobbaa keessatti har'as dhiigni lammiilee Oromoo dhangala'aa akka ole gabaafame. Godina Harargee Lixaanaa Doobbaa keessatti lolli cimaan jiraattotaa fi poolisoota adda naannoo Somaalee raayyaa ittisa wayyaaneetiin deeggaraman jidduutti guyyaa har'aatis gaggeeffamuu isaa jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanii jiru. Lolli har'aa cimaa jedhame kun aanaa Doobbaa Araddaa Misraa Cifraa naannolee gaara dheeraa fi bishaan diimtuu jedhamanitti gaggeeffamuu isaa dubbata. Namni battala lolaa keessa jiraatu nutti hime kun. Gara Oromiyaa irraa miseensi poolisii Oromiyaa tokko dabalatee namoonni 4 madaa'uu nutti himee jira. Kanneen madaa'anis yaalaaf naannoo fi gara hospitaala Cirootti ergamanii jiru jee. Amma miidhama waa deemtu lamman kana kunuunnitti bitan garbeera ayyaa mudirratti lolaa deemaa jiru akka adda aanaa Doobbaa ana keessatti namoonni dhimmeessaa hidhee aanaa Doobbaadhaa darbii ajjeefaa fudhatanii ta'an makeen hajee gofataan alamaa joottummaa hajamuu fi amma gaamadii hajamu irratti dhimmeessarraa hawaasa raayis maamamuu isaatii fi dhiyaatota irraa nama sadii fi polisii tokkodhaan har'a guyyaadhaan tanan nama afurii kana jirra. Nama kun gara ambulaansiin fuutee deemteen amma nama lama gara dhuftee fuudhimma hamadoo hawaasaa jechuudha. Jara poolisiidhaa kan inni dhahaan kutteen kanarraa kana kutteen amma haala firma jamtiinidha. Dhuftee jamtiin haala. Poolisoonni addaa naannoo Somaalee weerara kana gaggeessaa jiran raayyaa ittisa wayyaan irraa kallattiin deeggarsaa karaa hundaa kan argataa jiran yeroo ta'u, jiraattonni poolisiin Oromiyaa fi hidhattoonni gandaa waliin qindaa'uun gootummaan duula kana ifirraa qolachaa akka jirantu gabaafamee jira. Wal waraansaa dilbata dheengaddaa Araddaa 3 keessatti gaggeeffameen ammoo miseensi poolisii Oromiyaa tokko madaa'ee gara hospitaala Ciroo kan ergame yeroo ta'u, weerartoota irraa 6 ajjeefamanii kanneen biroo 4 akka madaa'antu gabaafame. Humni seeran ala daangaa Oromiyaa seenee uummata goolaa jiru kun akka adabatuuf dirmannaa dabalataa nu barbaachisa kan jee namni kun gargaarsi meeshaa akka godhamuufis gaafatee jira. Poolisiin Oromiyaa adda lolli kun itti gaggeeffamaa jirutti hiriiruun wareegama ulfaataa baasaa jirus cimsee galateeffatee jira. Kana malees uummanni naannichaa nyaataa fi bishaan dhugaatiin qabsaa'ota battala lolaa keessatti argamaniif geessaa akka jiran nutti hime namni naannicharraa dubbifne kun. Dhimma gargaarsa uummatarraa kennamaa jiru kana kan ilaallatuun jiraatan naannichaa kun akkana jedha. Haalli mala kan waan gaariidha. Haala gaariidha jedhu poolisiin keenyaa hawaasni keenya sunkoona waan ta'etu bakka addunyaa kana irraa argachuudhaaf haalaan deeggarsa cimaa bakka godhaa jiranii gammachuu guddoo nama gargaaru gara poolisiin keenyaa irraa gara biqisaanaa keenya irraa illee deeggarsiin cimaa jiraa jiru humna qabaniisaa illee hojii takka irraa eegalu. Humna federaalaa ta'ee kan uummata keenyaan gargaaran hojii takka irraa hin deemne. Aanaan Doobbaa rakkoo akkanaa mudatteen beeytuu kan jee jiraatan naannichaa tokko ammoo lola shiraan nurratti baname kanaaf mootummaan federaalaa kallattiin gaafatamaadha jee jira. Waraanni wayyaanee ifaan ifatti poolisoota addaa naannoo Somaalee cinaa hiriiruun uummata irratti dhukaasa banuun miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiru eeruun humni kun yakka kana uummata irratti akka raawwatuuf ajajamee jira. Ajajni kunis kan kennamu olirraa akka tahe shakkiin qabnu jee. Keessattuu aanaa Doobbaa Araddaa gaara dheeraa naannoo jedhamtutti lolli hamaan sa'aatii dheeraaf gaggeeffamuu maddeen gabaasanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa jedhamu ergama isaa dagate wayita Oromoon ciminaan lola kana ifirraa qolatutti jiru poolisoota addaa naannoo Somaalee cinaa hiriiruun uummata Oromoo irratti dhukaasee miidhaa dhaqqabsiisaa akka jiru jiraattonni irra deddeebi'uun himataa jiru. Muddamni godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa ammayyuu daran hammaatee akka jirus mirkaneessa. Duula uummata Oromoo lafarraa duguuguu ganna tokko oliif gaggeeffamaa jiru kana dhaabsisuu mootummaan federaalaa Itoophiyaa osoo danda'u callisuun aanaa Hawwii Guddinaa keessatti ajjechaa jumlaa lammiilee Somaalee irratti raawwatameef gaddi muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyi ibsan haala adeemsa jiru daran kan hammeessu waan ta'eef cimsinee balaaleffannaa jedhan jiraattonni godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa. Lammiileen Oromoo fi qabeenyarraa shira wayyaanee fi mootummaa naannoo Somaaleetiin buqqifaman godina addaa naannoo Finfinnee akka qubsiifamaniif haalli mijeeffamaa jiraachuun himame. Bulchiinsi magaalaa Sulultaa lammiileen Oromoo sababa Oromummaa qofaan fi qabeenya isaaniirraa buqqifaman abbaa warraa 1,000 ofitti fuudhee qubachiisuuf qophii taasisaa jiru irratti hojjettoota mootummaa waliin ganama kana marii taasisan.
Itti gaafatamaan waajjira dhaadhii bulchiinsa magaalaa Sulultaa obbo Taayee Waaqenne akka jaanitti lammiilee teenyatan qe'ee fi qabeenyarraa buqqifaman deebisnee dhaabuuf akka bulchiinsa magaalaa Sulultaatti marsaa duraaf abbaa warraa 1,000 simachuuf hawaasni bulchiinsa magaalaa Sulultaa gahee isarraa eeggamu bahu akka qaban dubbatan. Namoonni waltajjii irratti hirmaatanis yaada kananiin nuti hawaasa keenya dhaabuuf hanga dhumaatti deeggarsa nuraa barbaadamu ni taasifnaa jedhan. Garuu hanga du'arratti uummanni Oromoo ajjeefamuu fi qe'ee isaarraa buqqifamuu kan hin dhiifamin ta'uu hirmaattonni himanii xiyyeeffannoon itti kennamtee duguugaan sanyii raawwatamaa jiru haa dhaabbatu jedhan. Yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessatti ergamtoonni wayyaanee barattoota Oromoo fi Somaalee walitti buusuudhaaf shiraataniin barataan dhalataa Somaalee tokko halkan idaa qaama hin beekamneen tumamuun miidhamee gara mana yaalaatti geeffamuun dhagahame. Dhalattoonni Somaalee kanneen mooraa tanatti baratan isin tureebee sababaa je'uun barattoota Oromoo irratti hokkara kaasuun walitti bu'iinsi isaan jidduutti uumamee akka ture gabaafame. Usmaan Baayyoo Kattaanu tureessa. Muddama siyaasaa hamtuu keessa kan seene mootummaan Abbaarree Wayyaanee diraamaa fi shiroonni gannoota 26 aangoo irra turuudhaaf itti dhimma bahaatiin ture harka fashalaatiin jiru. Waggoota 12 darbaniif sabaa fi sablammoota biyyattii wal afaan buusuun dugdaa fi garaa walitti godhee umurii aangoo isaa dheereffachuun itti milkaa'eera. Haa ta'u garuu askaluu kana keessattuu saboonni gurguddoon lamaan uummanni Oromoo fi Amaaraa walitti dhufeenya isaanii cimsuun hariiroon saboota kanneen jidduu jiru gama cufaanuu adaduma jabaachaa dhufaatiin jiruun wayyaanotatti bu'uun mataa itti hammaachaa dhufeera. Shirri murna TPLF'n qindaa'e kun basaastotaa fi dabballoota isaanii dhaabbilee barnoota olaanoo hedduu keessatti bobbaasuudhaan barattoota Oromoo fi saboota biraa walitti buusuu yuunivarsiitii waan hedduutti yaaliin godhamaa tureera. Qaamota kanneeniin gochoonni sukkanneessaan barattoota Oromoo fi Amaaraa irrattis raawwatameera. Sabaa fi sablammoota biyyattii jidduutti shira xaxuun lubbuu namoota nagaa gaaga'uun wayyaaneef hojii dilee isaanii waan ta'eef guyyaa har'aattis yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessatti ergamtoonni wayyaanee barattoota Oromoo fi Sumaalee walitti buusuudhaaf hokkara kaasaniitiin akka turan gabaafameera. Ka'umsi jeequmsa kanaa jedha barataan Oromoo yuunivarsiitii Dirree Dhawaa irraa dubbifne tokko yoo ibsu barataan Sumaalee tokko qaama hin beekamneen akka malee reebameeti waan tureef barattoota Oromootu rukute sababa jedhuun walitti bu'iinsi kun uumamuun boodara hawaasa Sumaaleetiin bakka Shinilee jedhamu irraa dhufuun hokkara kana hammeessaniiru jedheera. Walitti bu'iinsa kanaan dhagaa walitti dadarbachaatiin turaniin barattoota muraasa miidhaan gahuudhaan namoonni hagoon ambulaansiidhaan gara mana yaalaatti akka geeffamanillee barataan kun ibsuun boodara loltoonni raayyaa ittisa biyyaa wayyaanee jidduu seenuudhaan gaazii mimmaansu fayyadamuun erga addaan bittinsaniin booda barattoota reebaatiin gara mooraa yuunivarsiitichaatti dachaasaniiru jedha. Jalqaba osoo walitti bu'iinsa turin naannoo makattee kanarraa jeequmsa ta'ee ture waan kana abbaa kaase qaama ta'een hin beekamne kana keessa mucaa Somaalee tokko nama dhahee hin beekamne qaama kanaan dhawame mucaan Somaalee dhawame achumarraa ka'ee jeequmsi walitti kuninee ture ilaan gammatti jechuudha. Walitti bu'iinsa kanarra dhaabbachuudhaan bakka hawaasni naannoo Somaaleetiif asii jala kana Shinilee kana taasisaniira seenanii barattoota Oromoo bilee fi akka iddoo isaan galanitti itti taasisanii looniitti galanii beektaa ijoollee keenya asirratti xiqqoo miidhaa har'amu eeganii jira. Garuu egaa haaree ammaa lolli deebi'eetu Somaaleenis hundaa'een jalarraan seenteera ijoollee keenya qabanii dhumaa qabanittis isaan kanarraa qophaa'uuf hanga deebinee turre. Amma makalaafiyaan dhufeetiin hedduu jira boombii haaraan irratti dhufaasaa ture nama kana ja'a lamarraa kaasee ilaalle ja'a shanii haalli guddina namoota jiru baay'ee sodaachisaa lollee konkaa addaatti ta'uu hin fakkaatu. Bakka barattoonni Somaaleetiif haaluu dhabaan jedhanii walitti qabamanii kun achi doormii isaanii sabaa ta'aa jiranii doormii rakkaasaa isaa. Amma haalli baruu fi barsiisuullee addaan citeera kan jedhu barataan kun mooraan dhaabbatichaan loltoota gaaziitiin marfameetiin jira. Barattoonni sodaa jabduu keessa waan jiraniif doormii ofitti cufuun haala yaaddessaa keessa jira jechuun dubbateera. Magaalaa Shaashamanneetti mariin haala buqqifamtoota Oromoo naannoo Somaalee deebisanii qubsiisuu irratti xiyyeeffate abbootii qabeenyaa waliin gaggeeffame. Marii kanarratti lammiileen Oromoo 100,000 lakkaa'aman bakka buqqaanitti rakkoo lammiilee tanaa mootummaa federaalaa biratti ulfina hin arganne jechuun hirmaattonni komii isaanii dhiheessan. Absalaam Hassan akka ta'an dhiyeessa. Lammiileen Oromoo sababa Oromootaan qofaaf naannoo Somaalee irraa buqqaaniif sadarkaa guutuu biyyattiitti sosochiin uumamuu dhabuun iddoo hedduutti komii kaaseera. Uummatni Oromoo sababa Oromummaa isaatiin qofa qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'eem kaampiiwwan garaagaraa keessa qubsifaman lakkoofsi isaanii guddaadha.
Haala ulfaataa fi rakkoo kana keessatti uummatni Oromoo uummata guddaa fi uummata rakkoo isa mudate gamtaadhaan irraa nu danda'u ta'uu isaa qabatamaan agarsiiseera. Baqattoota kaampiiwwan garaagaraa keessa jiran kanneen birmannaa lammiileen taasisaniin lubbuu isaanii tursiisuun danda'amus jireenya dhuunfaa fi hawaasummaa keessa akka galan gochuun rakkoo mudate tana madda irraa furuun barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaadha. Magaalaa Shaashamanneetti mariin lammiilee Oromoo buqqaan qubsiisuuf haala deeggarsi itti sassaabamuu danda'u irratti xiyyeeffate guyyaa kaleessaa abbootii qabeenyaa waliin gaggeeffamee ooleera. Hirmaattotni waltajjichaa taateen buqqa'uu lammiilee Oromoo gadda guddaa qe'ee Oromoo maratti galte gocha gara jabinaa dhala Oromoo irratti raawwate ta'uu ibsuun rakkoo naannoo Somaalee keessatti uumame kun sadarkaa federaalaatti madaala argachuu malee argachuu dhabuun hirmaattota waltajjichaa akkaan dallansise. Uummatni Oromoo 600,000 ol qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee haala sukkaneessaa keessa jiru kun sochii mootummaan naannoo Oromiyaa taasisaa jiruun cinatti tumsa mootummaa federaalaa dhabuun biyya takkaa walitti qabaachuu keenya shakkii keessa galcheera kan jedhan hirmaattotni. Uummatni Oromoo xiiqii keessa galuun yeroo gabaabaa keessatti lammiilee kanneen kan qubsisan ta'uu dubbataniiru. Madaan buqqa'uu lammiilee Oromoo naannoo Somaalee jiraatan irratti raawwatame osoo nuuf hin qoorin dhumaatiin calanqotti Oromoo irra gahaa jiru hedduu kan isaan gaddisiisee fi wareegamtoota kanaaf guyyaan gaddaa sadarkaa biyyaatti labsamuu dhabuunis komii hirmaattota waltajjichaa irraa dhiyaate ture. Abbootiin qabeenyaa haala lammiileen Oromootti qubsifaman irratti hooggansa magaalaa Shaashamannee waliin mari'atan kunneen hamilee fi kaka'umsa olaanaadhaan manneen 1,000 iddoo magaalaa bishaan gurraachaatti qophaa'e irratti ijaaruun buqqifamtootni Oromoo jireenya dhuunfaa fi hawaasummaa yeroo gabaabaa keessatti akka eegalan cimanii kan hojjetan ta'uu mirkaneessaniiru. Hojiin hawaasaa dadammaqsus qaamolee hawaasaa hunda hirmaachise itti fufiinsaan kan geggeeffamu ta'uunis beekameera. Adeemsi gara hojiitti seenuu lammiilee buqqaan qubsiisuu torban 3 booda itti seenama jechuun dubbiin Dr. Abarraa Dheeressaa dubbatan erga dhagahamee ji'a tokko dabreera. Godina Gujiitti balfa keemikaala warshaalee keessaa gadhiifamaniitiin lubbuun namaa fi beelladoota hedduutu gaaga'amaa jira. Jiraattonni godina Gujii keemikaalonni warshaalee albuuda keessaa gadhiifaman naannicha faaluun hawaasa irratti miidhaa geessaa turanii fi har'aas dhaqqabsiisaa jiran fala akka harkatu gaafachuu irratti argamanii Maamma Fantaalee dabalata qaba. Jiraattonni godina Gujii keemikaalonni warshaalee albuudaa keessaa gadi dhiifaman naannicha faaluun hawaasa irratti miidhaa geessaa turanii fi har'aas dhaqqabsiisaa jiran fala akka argatu gaafachuutti fufan. Godina Gujiitti dhaabbileen oomisha albuuda irratti bobba'an kanneen akka Midrook fi warreen biroo waggoota baay'eef hojjetaa turanii jiru. Haa ta'u malee hooggantoota dhaabbilee kanaatis ta'ee caasan warshaalee kana keessa diriirfame martuu tajaajilli isaan hawaasaaf laatan duwwaadha. Keemikaalli warshicha keessa gadi dhiifamu hawaasa miidhuu malee jijjiiramni hawaasa naannoo saniitiif argamsiise tokkolleen hin jiru. Miidhaan faalama naannichaatiin hawaasa irra gahaa jiru waan laayyootti ilaalamuu miti. Hawaasnis rakkoo irra gahaa jiruuf komii addaan hin kunne. Kana duras jiraattonni godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoom keemikaala dhaabbanni oomisha warqee Midrook fayyadamuun rakkina hamaaf saaxilamnee jirra jedhanii iyyachuu isaanii oduu keenya dabranii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbileen hawaasan komataman keessaa warshaaleen Midrook Taantaleemii Qaanxichaa Intarpiraayizii warqee Adoolaafaan warra duraa ta'uudhaan odeeffannoon arganne kan mul'isu. Hanga ammaattis balaa keemikaala warshaalee keessaa gadi dhiifamaniitiin lubbuun namaa fi beelladoota hedduu dabree jira. Dhaabbileen oomisha warqeetiin beekaman kun uummata naannichaa tumsuu fi carraa hojii uumaniif hin beekamu. Osoo warqeen qe'ee isaaniitii qotamuun hawaasni naannichaa rakkoolee bu'uuraa bishaan daandii fi kanneen biroo bal'inaan mudachaa jiraachuunis ibsamee jira. Gaaffin hawaasaa akka deebii hin arganne saamtonni sadarkaa hooggansaatti carraa argatan dhugaa hawaasaa sakaaluun sagalee hawaasaa ukkaamsanii faayidaa dhuunfaa isaaniitii fi sirnicha biyya bulchuuf bitamuu qofarratti kan ijaaraman ta'uutu addeeffame. Hooggantoonni Midrook dhimmoota keemikaalaa warshaalee keessaa gadi dhiifamuun miidhaa hawaasarraan gahaa jiran irratti yaada kennaniin keemikaalli laga dambii miidhaa homaatuu hin dhaqqabsiifne. Kun olola jechuun yaadni laatames hawaasa keessatti gumgummii guddaa dhalchaa akka jirutu dhagahame. Gaaffii hawaasni gaafates mootummaan naannoo Oromiyaa haala jiru qorannee fala barbaanna jechuun ogeeyyii hedduu garasitti bobbaasee akka jirus odeeffannoon arganne ni addeessiti. Kanas ta'ee san gaagama lubbuu namaa fi beelladoota nagayaarra dhaqqabaa jiruuf falli hatattamaa akka barbaachisu jiraattonni dhaaman.
Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo Damee Awwaaroo gaaffii haala irratti hundaa'ee barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii biyyattii keessatti argaman gaafachaa jiran kaasuun gaafa muddee 13 bara 2017 irraa kaasee barnoota addaan kutanii jiraachuun himame. Sirna baruu fi barsiisuu addaan citee ilaalchisuun murtee cimaa pirezidaantiin Yuunivarsiitichaa dabarsaniirra dhaabbachuun gamtaan barattoota kaampaasichaa Yuunivarsiitii yaamicha barattootaaf dhiyeessuu maddeen OMN itti himani. Faayisaa Eliyaas dabalata qabdi. Oromummaa keenya qofaaf dhiibbaan nurratti gahaa jirti jechuun barattoonni Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraa keessatti argaman komii dhiyeessan. Keessattuu yeroo ammaa yuunivarsiitiileen akka Adaamaa fi Amboo Damee Awwaaroo keessatti sirni baruu fi barsiisuu guutummaan guututti addaan cituudhaan mooraan isaanii humnoota waraana wayyaaneetiin guutamtee akka jirtu barataan achirraa dubbifne tokko OMN himeeti jira. Yuunivarsiitii Amboo Damee Awwaaroo keessatti humnoonni waraana wayyaanee mooraa seenuudhaan doormii irra deeme sa'a 2 booda ala turuun hin danda'amu jechuudhaan nu dinniinaati jira jaan barattoonni. Amboo akka baanonni nu godhe waraanni doormii jala ramadame waraanni federaalaa doormii jala ramadame halkan sa'a 2tti qeeraa lamaan jaha kara doormii laabraariin banaa miti cufaadhaa ture. Laabraariin cufaa ture eegee beeksisa tokko maxxansanii beeksisa tokko sa'a 2tti akka galan. Haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Adaamaa keessattis seera haaraa nurratti tumuudhaan gadi baanee waa bitachuu hin dandeenye jechaa jiran. Duulli doorsisaa humna tika wayyaanee yuunivarsiitii Adaamaa keessattis tahee yuunivarsiitota biroo keessatti gaggeeffamu hatattamaan nurraa dhaabbachuu qabaa jechuun barattoonni iyyatan. Nageenyaaf tasgabbiin mooraa yuunivarsiitii kanaa keessatti Nageenyaaf tasgabbiin mooraa yuunivarsiitii kanaa keessatti dhabamuudhaan sirni baruu fi barsiisuu guutummaan guututti akka dhaabbate odeeffannoon achirraa nu gahee ni addeessa. Maatiin ijoollee isaa waan qabu duguugee kan barsiisuuf bakka guddaanaaf geessi of biras dabartee na tajaajilti jechuun. Biyyis barattoota irraa waan guddaa dha'eeti. Biyya fooyyooyte uumuudhaaf garuu humni nama baratee barbaachisaadha. Godina Wallaggaa magaalaa Mattuutti shufeeronni baajaajii hiriira bahuun diddaa sirna biyya bulchaa jiru wayyaanee dhageessaa oolan. Akka hirmaattonni hiriira kanaa himanitti kaabinoonni TPLF qullatti nu hambisanii qullaa nu dhaabuu barbaadu. Fedhii dhuunfaa isaaniitiif uummata keenya duguugaa jiranii ja'an. Dhaadanoowwan hiriiraa kanarratti dhageessifaman keessaa dimokiraasii afaan qofaa hin barbaannu walqixxummaan sabaa sablammoota biyyattii keessa hin jiru jibbaa mootummaan federaalaa uummata keenya qofarratti qabu haa dhaabuu fi kanneen biraatis dhageessifamaa oolan. Uummanni addunyaas akka dhimma keenya hin hubanneef golgee nurraa haa kaasan jechuun shufeeronni baajaajii magaalaa Mattuu uffata ofirraa baasuudhaan qullaa dhaabbatanii mormii isaanii mul'isan. Weerarri karaa intarneetiin Kooriyaan kaabaa gaggeessituu biyyoota 150 miidhaa geessisee jiraachuu Ameerikaa fi biyyi Ingiliz beeksisan. Weerarri karaa intarneetiin waa basaasuu kun biyyoota 150